Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadiirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Daawwattoota keenya har'aasitti meeshaa gurguraa waan isin agarsiisuun seena. Aashaan hojii fi piraankii malee waan biraa hin beektu warri isin fakkaatan koottamee argumaa deemna wajjin. Akkuma argitan kana qamisii daa'imaa bareedduu takka bitee fi jira nama daniin irraa qabudha gizee handa'e. Ani asuma irratti keessatti mu barbaadu gizee handa'e san namoota gumaata dhufan hunda viidiyoo waraabuu natti hin tolle xiqqoo. Saniif jecha nama tokko lama bichaadha kan viidiyoo waraabe akkuma argitan kana miriindaan jira paamparsiin jira waa'ee paamparsii irratti namni gumaata natti dhufuu barbaada kanaan booda illee wakkat isaa kadhuu taate garuu nagaa jedhee yaada yoo rabbiin singoo jedhee naa dabale paamparsii bakka ani waan biraan barbaadu paamparsii Itoophiyaa keessatti paamparsiin bexaam itti waan barbaachisaadha. Kanaaf jecha ofirraa waan beekuuf paamparsii bitee fi jala isiniin jechuu barbaadeeti akkuma argitan isaan qorii san keessa maaltu akka jiru amma ni hojjanna waliin gara kushiinaa dhufee jira. Waliin hojjannu akkuma argitan kan dhadhaa isin agarsiisee jira sukaa isin agarsiisee jira kororimaa na barbaachisaa waan ta'eef kunoo kororimaa na keessa jechuudha kororimaa kana amma caccabsinee firee keessa yaafnee ibiddarratti ho'isnee daayinee dhadhaa ittiin baay'isnee jechuudha daawwattoota kennaa gizee takka takka ala keessa fiiguun bichaan taatu dubartii ta'uu fi kushiinaa keessa deemuun dirqama. Viidiyoo waraabu malee guyyaarraa osoo kushiinaa hin seenne guyyaan oolee tokkollee hin jiru akkuma nama kushiinaa hin seenne taasisaa jira. Ijoollee kana hundaa ta'e kushiinaa osoo hin seenne jiraachuun tasumallee waan hin yaadamne hundumaaf akkuma argitan kan asitti mee ilaalameen bareeddume maa inni mee nyaata kan namni beekame komentii jedhannaa barreessa. Isin mul'ataara akka isin yoo barbaadan haa taraadha naan jettanii yeroo shan takiin oofteen beektettanii yaaddan waan ta'eef takiidha inni kun. Nama biyyaa nama guddaa nama akkaan kabajnu waan ta'eef takii godhadheetiin dhaquudhaaf yaadaa jira jechuudha wantoota kenna kunoo isa kan kororimaadha durallee isin agarsiisee ture takii kana amma bilcheessuun duratti wantoota dhadhaa qopheessina qimamiiwwan kana qimamiiwwan waliigalaati jechuudha inni kun karuusaa jechuudha waliigala walitti qiqqicame inni kun immoo kashaayitii qimamii gizee bitu bakka tokkotti biteeti muluun daakuu irraa fayyadamaa achitti keessatti teessaa. Gizee gadaa akka midhume qofa gadaa ku jechuudha karuusaa immoo akkasitti fayyadamuu iyyuu suni hayyee amma kun homaa nan fayyadu kororimaa keessaa baafachuuf baase malee jechuudha akkuma argitan kana dhadhaa baay'isuu eegaleera dhadhicha gara distiitti ibiddarra godhee gara distiitti galchee jira jechuudha wanta kennaa qaagaan qimamiiwwan qopheessuu dhadhaan immootiyyuu haa baqu jechuudha wanta kennaa kallattimaan akkuma argitan kana firdoosalee ni jala fiigaa na gargaaraarti. Gargaararti kun intala qabaachuun kana tole maashaallah irranaa jedhaan intala tiyyarraa teessa wajji galtanii immoo nama jiraatu rabbi sinaa taasisu intala teessuun wajji haala kanaan nama dalagatu rabbi sinaa taasisu du'aa isinii godha lafatti cabsuu naan jetti asirratti cabsuu naan jetti kushiinaa na jalaa wanni na jalaa cabsite xaawala irratti jalaan qonye kirii qabnee jirra asitti akkata asirratti uumame kan sagalee gizee sanii jalaa balleessee malee jechuudha. Akkuma nama ijoollee wal karakkartuutti wal karakkaraa turre jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata kororimaa gizee addaan firee keessaa baasuun hedduu ulfaataadha albee xiqqoo fuudhee of waraana jedhee sodaatatu haala kanaan keessaa baasaa jira keessaa baafnee isinitti deebina malee amma haala kana isin tursiisuu yookaan immoo isin salacha'uun barbaannu jechuudha daawwattoota keenya ni beektanimi waan ijaa qalal jedhu kan laalu jaalata namni viidiyoo dheeraa laaluun hin jaalatu anuyyuu viidiyoo dheeraa laaluun hin jaaladhu kanaaf jecha viidiyoo gillee yoo ta'e piraankiillee ofiin harkaa dheerate malee dheeressuun barbaadu giddeetaa ta'e malee daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 kana ol dheeressuun barbaadu gariin immoo viidiyoo dheeressuu barbaada waan ta'eef kan maratti ol karakkarra yeroo baay'ee isin jechuu barbaada daawwattoota kennaa warri kushiinaa keessa gizee hojjedhu na laaluun dassin jedhu kunoo koottaa laayikii godha isin jedhaa viidiyoogii hojjechuu immoo haadha daa'ima waan ta'eef malee osoo viidiyoogii guyyaarraa hojjedhee akka isin toluu fi akka isin laayikii na gootan ni beekaa isin kanarraa jaalattan piraankii fi viidiyoogidha. Ani garuu piraankii viidiyoogii bichaa osoo hin taane biizinasii dalaguun dirqama hojii hojjechuun dirqama kun isin bohaarsuu fi sabskiraayib argachuu yoo taate malee birrii argachuuf akkasuma gahee guddaan qabu dalaguun dirqama daawwattoota keenya akkasiin mana mukaa keessa osoo gizee mana mukaa keessa ani jiru yookaan immoo bakka iddoo hojii kennaa hin jiru osoo argitanii tuni aasha miti naan jettan sababni isaallee isin aashan isin beeytan eega meeshaan qophaa'ee bakka istuudiyoo bakka viidiyootti qophaa'een booda uffata qayyarattee shaaworii seentee deebitee viidiyoo hojjettu isin beeyta ani garuu sarraatanyootu warra sarraatanyootu jedhee dhiifama warruma baalamoo yaa warruma meeshaa gizee fe'u gizee takka takka argitan isaa argitanii akkasuma fakkaadde oola akkasii wallaahi yeroo takka takka daawwattoota keenya keessaa mee namni dhufee meeshaa hiyyanaa fuudhu wayita jedhanii nama ergan jechuudha
ati aashaadhaan aan jedhan gisee akkasiin argan aashaadhaan akka itti viidiyoo irratti mul'atte suni wixxeetii ifaajee akkana daalachachuu kanaati jedhaanii yeroo baay'ee kolfanamni jechuudha. Akkasiin jedha wata kenna ifaajaan malee xuraayaan malee qulqullaa'uun hin jiru walumaa galatti. Akkuma argitan kana dhadhaan kiyyaallee baquu eegaleera. Ganaadha ganaa rafaa kana gadi seenuu qabaa sirriitti takkaattakuu qabaa qimamii argatuu qabaa kororimaa reefisan kun haala kanaan ho'isuu eegallee jira jechuudha. Wata kenna ifame shittaan isaa akka urgaa'uuf gaariidha keessa yaafni haala kanaan ho'isnee ni daayina jechuudha. Wata kenna takkii achirratti naqisan isin osoo hin bira taree dhiifama isiniin jedha. Wata kenna ani oduu biraatti goreetini osoo waa'ee takkii isin dubbatiin bira taree korriimaan gara daakamuuf qabbanaa'utti jira jechuudha. Wata kenna takkii xiqqoo isin maashina viizaa sanarratti haa ofirratti naqee jechuudha. Warri ilaaltanii maaliif achirratti naqee jira bilcheessuu heddii akka jedhee gaafii hin taaneef yoo viidiyoon achirratti deebi'e waa'ee isaatirraa isinii dubbadha. Maashina viizaa san immoo maashina viizaati. Maashinni mana kiyya keessaa na gammachiisuu fi iddoo bitadhee guyyaa tokko tabalaashee hin beekne maashina qimamii kana jechuudha. Maqaadhaaf maashina qimamii jedhamee malee waan goggogaa ta'e kamuu osoo itti daayitanii isinii daaka maashinni kun. Maashinni viizaa sunillee maqaadhaaf maashina viizaa jedhamee malee daabboo barbaaddanii, ambaashaa barbaaddanii, qixxaa barbaaddanii, chappaatii barbaaddanii waan barbaadan kamuu hatta waxillee irratti godhoo jettan isinii hojjechuu danda'a maashinni viizaa sun wallaahi galaagilee isiniin jedha. Waan feetan yoo dhabdan isa mana keessaa qabaachuu qabdan maashina viizaa san jechuudha. Kunillee akkasuma bataam itti waan isin tanaa talbaa juusii itti fayyadamuu dandeettanii barbaree agadaa akka gabaabura handaa akka ta'an isaas daayitanii itti fayyadamuu dandeettanii waamee qabamee qabixmixaa waan barbaadan isinii daaka. Kun akkuma argitan kana korrimaa kiyya akka ittiin naadaa argitanii taakiin teenna kun haala kanaan bilchaattee haala kanaan qoritti seentee waan daa'imaan beeytanii migisee bilcheessu hin agarsiifne dhiifama isiniin jedha. Haala kanaan eegasiin qorii keessa geetti isin agarsiisee takkiin dhadhaan dhuydimii gara jalaa gad dabarsiti sirriitti naqamuu qaba. Dhiifama guddaa keessaniin jedhu immoo dhadhaan sirriitti irra jigee jira yeroo sanaan kaameraa hojii rakkataa irra waan ta'eef sirriitti ilaalle wayiitti naqeetti naquu qaba. Haala kana irra gannaqee jira. Dhiifama isiniin jedha wallaahi gifii hojjedheera jechuudha. Garuu immoo qorillee ni barbaachisa dhadhaan widdiidha garuu akkatti gannaqamuu qabu haraamidha. Hundumaafuu kana fakkaata. Asitti immoo Kadir boolee deemee jira jechuudha. Wata kenna guyyaa biraatti viidiyoo isaa irratti qaxxalee daqiiqaa 8 guunnee waan ta'eef obboleessa nuti. Obboleettii Kadir ilma isiittiyyuu biyya Arabaa deeme. Daawwattoota kennaa waan isin beekuu qabdan yeroo ammaa kana Maammadoolleen biyya Arabaa akka gaarii deemaa akka jiru beeytani. Warri Maammadoon biyya taa'ee birrii ergi jedhee isin salachee jechuu yoo jiraate ofirraa erguu dandeettan gara biyya Arabaa. Maaliif achi deemeen illee dalagee haa nyaatu? Qarshii kuma 300 akkasuma fakkaatti ittiin deeman ergixanyaa ta'ellee hin beeku. Kuweetiin Dubaayin jechuudha. Dubaay irra kasaa Kuweetii guddiidha. Akkasiin jedha daawwattoota kennaa haala kanaan Suudii obboleessi Kadir akka deemanii beeytanii ilma obboleettii Kadir isa geeggeessee jira. Namni birallee namni deemaa warra dhiira yeroo ammaa kana namni dhiira qallaatiin kun deemaa hin jiru. Yoo Maammadoon isin rakkisee waan goota wallaaltan ofirraa Dubaayitti ergaa gaalaatii isiniin jechuu barbaada. Sumarraan share like subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Viidiyoon kiyya gara xumuraa deemaa jira waan ta'eef wanta barbaadan komeenti na gaafadhaa isin hojjechuu danda'a. Warri meeshaa barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 977 koottaa isiniin jedha. Wasaappiin koottaa waliin haasofna. Viidiyoochi xumuramaa jira. Nagaan naa jiraadhaa fayyaa naa ta'aa waan na daawwattaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.